no, no. Naanan harargee fi arsii waliin Dogongora miti abu boleettis akkanuma mataan nyaatanis ijoolleen ta'e. Inni dhagaa ilmaan sikkoo mandoo dogongora kana odoo hin ta'in akka ilmaan sikkoo mandootitti harargemmaan maan nu goote beeloftee nuti rakkannee nyaachiftee beetti nuti dheebonnee nyaachiftee beetti lafa kenna shanacha baaleen keessa lafa wantanii gadhiifneef gaggara galtee ammoo Sumaal irra buqqaati konyaa kenna keessa jiru ilmaan sikkoo mandoo keessa gaggara gareen lafa ani nuun arganne lafa ilmi arsii hin arganne wanno hawaasa bishaan gaarii magaalaa san guutuu gad harargemmaan najifni tun qe'ee ofiituun qabdu direedawaan ka amaaraa direedawaan ka amaaraatiif ka Sumaaleeti magaalaan adaree muka hutuutti natti jara kanneen jechuudha awwadaa qabatara qe'een qabdu Jaafaraa Alii kun yoo qe'ee qabaate maaf haga duula nurratti ban maa qe'ee ofiiyyuu hin dubban Abiyyi miti kana ka kenna wayyaaneedha takka jedhe direedawaa ka kenna wayyaanee awwadaa ka kenna wayyaanee magaalaa Harar ka kenna wayyaanee Abiyyi miti maa harka baastee dhiirummaa taate abbichuu koo si kabajaa si jaaladha si miti kan badii qabu mootummaa darbeetu akkana goone maanuu deebis jettee maan gaafanne yoo dhiirummaa qabaatte kijiba asirra ollalaa ooltu ilmaanaan assalan shergola koppilinkii naa godha itti kofi. Naan yaadni kiyya baree uummata akka uummataatti dhiisanii warroota amma qeequ kana qeeqa jaraa kanaaf deebii kennuudha malee uummata harargee akka uummataatti haa dhiifnu ka jedhu. Maan nu godhan adeera kiyya harargemmaa wanti isiin ilmaan arsii sikkoo mandootiif nu gootu jira. Fuul. Nalageettaa adeeru. Ansi dhagaa. Maan nu goota harargemmaan jiraatte arsii ilmaan arsii ilmaan sikkoo mandootiif bu'aan isiin gootu kana naan jedhamte. Bu'aan yeroo kamuu Oromoon kutaan kamuu kutaa tokkoof bu'aa guddaa qaba. Tokkummaan kennaa bu'aadhaati yoo tokkummaan kan kee atama si jibbaa sanyii kan kee jibbaa akka saree si godhaati. Miti kan jibbe bar uummata kanaa mi uummata kanaaf dammoo an siifaa himu dubbiitii nan fixachiisin bar piroojeektii kenna. Piroojeektii kana bilisa kenna kenna jette gargariin bushaa. Bilisa kenna jibbi jedhee dhagee Abiyyitu erge Abiyyitu arsiidhaaf harargee walitti buusi kana Abiyyitu arsii jibbi jedheeni. Qoda. Abiyyiin jaraa qaban qabu. Hoolatti yaada ofuma yaati malee. Harargeetu wannitu Abiyyitu jibbi jedheeni. Fayyaan qabdu. Mee ol jala raqiitti ilaala akka re'ee ol jala yaati. Ufii bu'aan qabdu harargemmaa ilmi dhiiraa tokko harargeedhaa namni mee bu'aa qabu nama tokko natti. Akka abbaa qabeenyaa jedhanii gurbaattii magaalaa tokko olii gad oofan Kadir martuu ilkaan dhaabsiftiif. Situla qabee Kadir maraa kan tokko illee jiru. Situla qabee ilkaan dhaabsee waajabu dhaltee madda jedhu warri keenya. Bobbaaka. Na ala gabsummaa jedhamtichi. Shergola hararge lakkaa jedheen hindidde lakkaa jedheen hindidde lakkaa isin jedhe lakkaa duulli ilmaan arsii ilmaan sikkoo mandoo baddoo keessatti ijoollee ta'e ari'aa arsii irratti duultan ammaa ijoollee ta'e wajjin jiran ijoollee ta'e ilmaan sikkoo mandoo nuti ijoolleen Jaalmagarsaa barii nuti ijoolleen jeneraal Waaqoo gootuu ijoolleen nadhii gammada ofirraa hin qabne takka ilma sharmuutaa asitti nyaata. Sagaleen qabu koo. Sagaleen kan kee atu wajjin duute sagaleen qabu laan kana dubbataa jiru. Sila silxaana qabdu maal abbaa kan keetii taate yekoondom leeji silxaana hin qabdu silxaana irra hin jirtu afaan kan kee qabatteen teettu arsii yoo jibbite arsi bultu allaqa. La lali muti kapan liu dubat Dr. Hurri dubat Horisha ya Shergola mala paisi fidi komatin harargi obboleettiin Sumaalee
Barbee amantaa jijjiire siltaan argachuudhaaf Jaafar Alii kuniin amantaa jijjiire siltaan argachuudhaaf. Amantaa isaa jijjiire siltaan argachuudhaaf. Abiy ammoo beeka hattuu akkanaa tanii. Abiy Ahmed ilma sharmuuxa abbaa as jala. Sheer gola laala. Abiy Ahmed hattuudhaaf gantuullee addaan beeka. Isin siltaan argachuudhaaf dura amantaa jijjiirte peenteedhaan abiy peenteedha jettee jechuudha. Si galti dubbiin keetu. Har'a turee jira bara waan kan inni eeggate. Har'a mee dubbisaa mee waan inni barreesse mee Jaafar Alii mee dubbisaa. Turee jira kun qoshaashichi turee bara eeggagalee. Andee gara Jawaar Mahammadiitiin miti. Andee gara Jawaar Mahammadiitiin miti. Anaaf Jawaar Mahammad waliin gallu. Sigala dubbiin anaaf Jawaar Mahammad guyyaa tokko walii gallee hin beeku. Hin deeggaru Jawaar Mahammad. Hadda illee borullee hin deeggaru. Ani garuu jibbinsa Jawaar Mahammad otoo hin ta'in gurba isaan gareedhaan yaa'aa jiran ijoollee ittiin ilmaasii koomandoo argaan jirtan. Ijoollee ittiin aadaa baddoo keessatti aadaa wanti naannessaniiti albeedhaan waraanni harargeen akkana nu goote harargee ijoolleen arsii akkana nu goote kan jedhan aadaa isaan ijaarumsa Jaafar Alii ijaaree ilmaan si koomandoo irra bobba'u. Caffeeramis duraanuu sadii kan caffeeramis ilma haadha kadhattuudha. Ilma wonnoo makiinaa wonnoo jala bulu. Ilmi haadha. Akkaataa tiraakiin kintaarootii hudduu baase. Fayyaana ta'e. Obboleessa kiyya ani Somaalee waggaa dheeraa wannoo Harargee waggaa dheeraa wajjin ture narraa fuudhe. Qoshaasha arusima kana jibbiti bakka waan biraa miti arusima jetti bar. Arusiin maaliif jibbiti beekta dhiirri isaanii dhalaa isaanii salanii hin danda'u. Obbo hudduu kennaa yoom ofitti dhiifne. Ijoolleen ta'e namaa jimmi badduu keessatti illee hin miidhamne nephee bara ijoolleen ilmaasi qoman badduu keessatti illee ada ijaarumsa isin ijaaramtanii nurratti duula banaa jirtan isin arginee jirra jechuudha. Maasaan gamaa lafan baatu talbaa facaafata taate tokko qotee tokko nyaatu wal gaggalaafata taate jedhee achee. Doktor Urri. Harargeeffamoo. Yes. Dubbadhu Anwar. Tubi Anwar. Jirtanii fayyuma. Nagaa baga jiraattan. Nama caalanii argamuun nama arrabaan nama arrabsanii deebisuu mi bare yookaan callisuu yookaan jechuma gahaa wayii deebisuu malee. Ili waa tokko dhagaa ijoolleen teenna. Anini gurbaa kana Abiy Ahmedittu waa jedhe yoodha yoom nalbaata dhageettan. Gowwaan tokko arsii keessa dhalatee muumaa waa jedhe hin gammadan. Kun arrabaa mitilli mee ilmaan sikkumantu dhageeffadha kun arrabaa mitilli takka jedha. Osoo nama hayyuu ta'e namni kun sunni dabmaqa. Lama jedha. Amma dhufanii Jawaar Mahammad waraqaaf mallatteessanii Abiy Ahmediitiin ajjeesii jedhanii. Saaliyaa hudduu madaa yasharmutittiin saaliyaa hudduu madaa suni. Sareen Gaanaa. Dhattee irratti farramte. Jawaar Mahammad ajjeesii jettee. Dhageeffadhu. Deebitee ammallee Jaafar Alii illee irratti farrame dhaqee ajjeesii jedhanii. Abiy Ahmed maal jedheen? Is incredible namtichi kun Abiy Ahmed kun. Wallahi rabbi umrii isaa dheeresu. Maal jedheen beekta? Anini qiimii nama tokkootiin lubbuu namaa hin baasu jedhe. Harka fashaleesse. Saaliyaa Saamitfaati mana isaati jettee woxii wajjin. Informationii Abiy kennaa turte jarri jechuudha. Abiy Ahmed laalee gadi mazzanii ol fuudhee kiiloo irra kaa'ee hunda isin Jaafar Alii faa siltaan argatudha amantaa jijjiirte. Akka jarri ashaaroo taate argee kiiloo jalaa wannoo. Paarlama fideeti. Abiy Ahmed akkana of qabeenyu namticha dhaanaa isaa sangisee sanii kaabu namticha amaaraa sana akkana. Dammaqa Mokonnin. Dammaqa Mokonnin. Namtichi maraatan maali? Akkana qubaan gadi kolfaan jedhe. Maaliif jedhe? Abiy Ahmed ummata hurraa ajooftuu kadhattuu waa fudhachuudhaaf biyya deemtu tanni hin beekanni sirriitti addaan baase. Amma caffeeramis jimaa nagada. Jimaa gogaa kana nagada. Igaltee ilmi haadha. Amma inni jimaa gogaa kana waan nagaduuf inni
Jawar Muhammadi Arrio Arabse Motumma na heyyama jira. Mootummaan ammoo Amma urri jecha na nagaa jirtu Dhageenna. jecha hedduu dubbataa jirta jedhu namoota maqaan kaasi ka itti aarte abbaa feete barbaaddu kutaa feete keessa arrabsi. Barreeffama Harargee jedhu kan akka maxxansite kaasi walitti nama hin qabina wallaalaan nama hunda keessa jira. Tanuma isinii dhaamaan kanaaf ijoollee biyyaan baa jirtullee sababa kanaa Buyati. Buy. Innu jaruma. Isintu maqaan nyaati. Buy. Ummata jibban beekan isin. Ummata muka hudduudhaan isinitti naqan muka hudduu isinitti hin ijalee jedhisu. Bukoota. Jaarsummaa kanatu bee harma mura aanoleetii fi harma mura aanoleetii fi harka kutaa nurra fide akka keessanii kana jechuudha. Gaafa leenjisoo diigaa zorban ni kana jechuudha. Gaafa leenjisoo diigaa zorban ni gishuu bushee lakkii araaramuu qabnaa jedheen. Jaarsummaa dubbachuu qabnaa jedheen. Gishuu busheedha. Leenji jiraan leenji zorbal kasi jedheen. Ati deemi jiraan gishuu bushee ati deemi araaramii jedheen. Angaruu balaan ka'uu dandeetti anduuda duuba goraa jedheen. San booda harka kutanii harka mirgaa nurraa ciranii harma nurraa ciranii macarashaa ante gaala qanyi jinan ta'e gaales tamaran muqanyi majjiki yahoo harka bitaatti kenna sallaati as fideetti naqi achi kukutee jira gishuu jiraal gishuu bushaa taan jedhe geetti leenjisoo diigara san booda nama keenya fixanii waraanni leenjisoo diigara guyyaa san maal godhe beekta gantuu akka tanteetti tan walumatti dimshaashan qabeetti nama 35,000 aanolee irraa haga dheeraa reeffa bicha guyyaa sin galle takkattiin warri harmaa farkan gudde. Kakka kan keetii gantuu akkanaa kijibduu akka kan keetii kana jechuudha. Ilmaan assalan ilmaan si koomandootiif nuti baay'inni keenya mileena 35 yoo barbaadne adda biyya ta'uu dandeenya. Ilmaan assalan kakka kan keetii ajaa'aa kan Oromoo jaalladhii gammadaa Oromoo ajjeese. Arsii ta'uu isaatiif du'e. Jaalma garsaa barii Oromoo ajjeese arsii ta'uu isaatiif du'e. Baqqalaa Dawaanuu Oromoo ajjeese arsii ta'uuf du'e. Yalguta mawas Oromoo ajjeese arsii ta'uuf du'e. Qallee ilmaan assalan mataan qabdanii ummata mataa hin jiraan mataa qabdanii si ajjeesan hin dammu. Jawar Muhammadi kana maal jedhe woota badii keessa seentee jedheen ati gondummoo qondoo naa jedhe ol fuudheeti sakati itti godhaniif waggaa lameedha. Sila bakka biyyi kana jiru waan namni namaan jedhu dhiiftanii waan biraa haasoftan. Kanan haasoftan. Jaarsummaan barbaadu. Doktor Urri geeffatte qaata isa dhageeffanna sanuun baay'ee Jawaarii kasikkoo fafandoo qofaati miti ka Oromootii miti ka Afrikaa. Waa'ee sikkoo mandootti haasaa jiru. Sikkoo mandootti miti illee ka Afrikaa kanaa miti. Adeemsa akkana kanan jaalladhu nama tokkiyyaa irratti. Doktor Urriin kan jedhe ka biraati. Ati kaasuutu kan biraati. Ka Afrikaa hundaati Jawaar Muhammadii ka sikkoo mandootti. Sanaa miti obboleessa gee. Kanaati kaasaa jiru. Argaa kenna nu jibbiti. Argaa kenna maaliif nu jibbiti? Maali waa'ee kan dubbataa jiru. Urri maaltu maal ta'ee maaltu waa badee mee nutti sirriitti nu ibsime. Dubbisi kana mee kana dubbisi. Jaafar Ki gubbaa jira dubbisuu hin danda'u naa dubbisi natti himi. Okay. Booda dubbifta please. Laala ijoolleen deemna. Jaafar Ali jechuun nama Harargeen hin qabnaa jettee hayyuu qabna jettee jala deemtu gargariin jechuudha. Caffeeraan miski ilma haadha salan isa sirriitti isa beeka. Eenyu Ibroo sanillee jarri tuniin amma gareedhaan deemtu guruuppiidhaan deemaa jiran. Ilu gurbaa kanarraa jalqabee jechuudha. Ijoolleen teenna gurbaa kanarraa jalqabee gareedhaan deemaa jiran. Jarri jechuudha. Biyyaa fi haga alaa jechuudha gareedhaan deemaa jirti jarri tuniin jechuudha. Isiniin galu uummata mataa dhuqqee ilmaa sikkoo mandoosi. Way namaaf hin taatan way ofiif hin taatan. Way gareen qabdan keessa falatti illee hin qabdanii jechuudha. Naa dubbistee akka ani beeku maalan goone warra dubbachuu qabna. Obboleessa kiyya gabbanaan itti dubbifadha gaazexeessaadhaa miti. Si galama jechi kenyaan sin jiraaju. Tokkoffaa jarri kunniin ijaarumsa ilmaan sikkoo mandoo jibbiinsa ilmaan sikkoo mandoo irraa qaban maal rakkoon jibbiinsa nurraa qaban ilmaan kadhattuutu jechuudha. Yoo Harargeen beeloftu nyaachisuu, yoo Harargeen dheebotu nyaachisuu, yoo Harargeen rakkattu nyaachisuu,
yoo harargeen dheebotu duukaa dhaabbattu lafa kennuu fi horachuu agartee rakkummaan nurraa qabdu akka ilmaan sikkooman ijaarumsa ilmaan haadha salanii harargeen hundi odoo dakarraa jalqabdee ijaaramte nuti hagan akka qoshaashaattu isin ilaala. Isinii waslaattaa tanaa miti isinii kadhattuu kararra deemus tanaa miti jechuudha. Isinii jimaa nagaduudhaa fi olii gadi fiddan tana dhiisi jechuudha. Ilmaan haadha salan arsiin isin bulchina. Bara abiyyi miti kabiyyaa bulchaa jiru Biraanuu Juullaati. Kanan beektan ajajaa humna waraanaa fiildi maarshaal Biraanuu Juullaati miti. Arsi kasi salaa jiru ammallee. Dudduboonni na tibbuusa. Digaltu bindi. Arsi kasin salu hudduu gadi qabeeti Biraanuu Juullaati miti. Ilmaan haadha salan. Arsii jibbitu arsiin isin salaa jiru. Ume dubbiin kan jiru kan buraa buleessa taqabbal. Hudduu kan kee gadi qabadhuuti nagaan bula. Inaataachuu libdaanna. Kan arsii jibbitu hudduu isinitti nanna. Lammata aangoo Itoophiyaa keessatti arsiin keessan jiru aangomaa yoon taatu maali? Ilma haadha salan arsiin nuti biyya ta'uu dandeenye biyya addatti dandeenye. Nuti baay'een keenya miliyoona 35. Lafti keenya hagaamarraa haga kun daangaa Sumaalee keenya. Nuti ijoolleen hajadamsaa nuti ijoolleen jaalmagarsa barii. Nuti ijoolleen leenjisuu diigaa. Argaa keessan hunfeen ilmaa haadha salan. Kana dubbanna nuti. Isin ijaarumsa walii sheer godhani. Waan isaan dalaganitu nagu beebi'a. Waan biraatiin miti ilmaan sikkoo mandu. Walii sheer godhanii wal jala ta'aniiti. Walii sheer godhaati jibbinsa jawaariiti miti. Jibbinsa addaa ilmaan arsii irraa qabdanis. Arusii miti. Naati libdaan Oromiyaa maal ka jedhu arsiidha miti. Arsiidha ilmaan kadhattuudha miti. Miti arsii oduu miti arsii jedhu ilmaa haadha salan. Arsii. Horrishaa warqii namaa itti fufu. Is hell. Arusii miti ilmaan arseeti miti. Dr. Hurri ilmaan arsee maal beektaa kun Oromoo baay'ee kadhe kun Sidaamochi keessatti dhalatti malee bakka nu bu'u beektaa. Anaan akka ijoollee gidniirratti akkanaa kun siigalee Sidaamochi keessatti dhalatti malee bakka nu bu'u. Akkana komantii ilaaltee bagee deebiin deebisiniif. Hin deebisuuf dhiistu ni hattuu wanta inni hin beekne miti. Ijoolleen ta'e. Wasaa akkanaa kan hin deebiin. Akkam nagaa jirtu? Nagaa jirtan baga jiraatta. Akkam? Nagaa baga jiraatta akkam. Ani wanni ati ilaaltu kun hedduu waa irratti of yaadachuu qabnu. Gurbattii ammaati of duuba keetteertu sun fakka akka caffeeraa misoomaa jedhamtu ni. Caffee raammooti. Caffee raammisin raammoo. Kadhattuun ilmi kiyya doktora ta'uurra ubarii oofuu. Salaam doktora. Ubarii ooftee jiraachuu naa wayya namni jedhaa ture biyya kana fa keessatti akka caffee raammisan. Ilmi kiyya baratee doktora ta'uurra. Deemtan jaartii manaa gad ariitee baruma Itoophiyaa jiraata. Yaa kadhattuun akkanaatu. Ijoollee arsiitti irraa fudhatee. Qoshaashaa kana. Laal kadhattu akkanaatu inni taa'adha ofii manaa bulchuun dandeenye. Osoo inni tiraaka keessa rafu arusiin dhaqxee irraa salte. Maal tiraakaa yoo ofeen danda'u sun ubarii wasiracha oofataa jiraata kadhattuun. Qoshaashaan kun. Nama akka jawaarka addunyaa akkatti hime uummanni isaanii jechuudha laal kadharraa jechuudha laal amma naannoo keenyatti naannoo shan akka jedhanii si galee uummata beelee kana fuunee nama keenya Oromoo jennee of biratti fuunee ganda tokko muluu magaalaa goonee kenninee fi galatan beekan uummanni kadhaan Oromiyaa keessa olii gadi deemu kun asiin Sumaalee maqaan balleessan qabriin hayyuu isaanii kun Sumaaleelaandii irratti galee fuudhanii gandattuu galfachuu dadhaban ilmaan haadha ofitti taa'imaniiti likkilikkiitti mammalee amma kabajan jaalatan si galee. Akaakayyuu fi abaabayyuun isaanii Oromiyaa keessa hin jiranii bar Sumaaleelaanditti awwaalalaan qabrii akaakayyuu isaanii fuudhanii gandatti galfachuu didanii ilmaan arseedhaan himi waaqoo guutuu fuudhee. Nani miti kana dhaabbanni fi nama fakkaanne akka caffeeraa mistana fa'a dhugaa rabbi wanni nama ajaa'ibu warrummaan inni jechuun maqaa jawaarii ol baatee mul'atte namummaa ofiituu fi itti argisiisee maal akka taate fakkeenyaaf akka Jaafar Alii kun fa'a sababa angootiif amantii ofii jiraatee uummata ofii waaqatti Oromoodha ofiin jedhaa dhufti. Ammoo deebitee namnummaan mana barnootaa fuulduran bahin nama akkana hayyuu kana. Fakkeenyaaf wantoota qeeqanii jira wantoota jawaarii irraa hin jaalanne jiraachuun mala wantoonni yaraaf hin taane jiraachuun mala. Garuu akkuma amma hurriin jedhee wal ijaaranii gama hundaan ijaaraniitiin ijoollee waan beennillee
Suuraa isaanii gaggalabbate warri suuraa isaanii gaggarabbate suuraa jara sanii as fidite. Dhiibbaarra uumaadhaan jarri wal ijaaruuf yaalii godhaadhaan beektaa garuu ijaaramanillee. Jaafariin jala deemtanii yoo argitan feesbuukii isaa maal godhan Buleessa keelee wanni asi beekuu qabda Harargeen jechuudha laal. Harariin Harargee keessatti naannoo ijaarratti dirree dawaa Somaaliin harkaa fudhatte lafa ofiiyyuu qabachuu hin dandeenye nuuf taati. Dantaa isii boo artiin miliyoona. Taate Somaaleen hudduu isaanii salteetti miti lafarraa ka isaan buqqiste maa Somaaliidhaan waliin lollee dhiira hoo ta'an. Uummata ofiitti irratti kaduulan nama ofiitti irratti kaduulan dhoqqeewwan kunneen. Somaaleen wadidaa hojjettee hudduu salti lubbuuf ittiin dubbatanii lubbuuf ittiin dubbatan sii galee Somaaleen hudduu salti. Dooktorri akkam jirta nagaa keetti ati bar nama ajandaa guyyuutti ajandaa uumee dhufee nama kurrifachiisu amma ani waan isin jechuun barbaadaan ati nama waa hubataadha nama bilchaataadha akka keenyaati miti dhugaa rabbiin sitti hima waa'ee aangoof jedha maaloo jedha dhugaadha amma dubbii haqaa dubbataa turte. Biyya sana keessatti akka arsiitti namni paawara mootummaa sana keessatti qabu hin jiru. Aangoo yoo ta'es. Amma ati karaanii jawwee yeroo itti amma warra zammaan rabsaartu kuni warra jawwee mataarra kaa'ate jawaariin akka addunyaa kanarratti beekamu nama godhe keessaa maallaqaanis waa hundaanis miidiyaa yeroo inni hoogganu bira dhaabbatee hanga lubbuu isaa eeguutti illee waa hunda godhaa turanidha ijoolleen kun. Namni gaafa dogongore immoo namarratti duuluuni rakkoo hin qabu. Dhiisaa waa'ee gandaa kanaa dhiisiyaa urrii